السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو خبجمتو تابداوتو تخينيا أكم جرتن نقا قبدني جرتني جباتني سنين جتة الراستي بني رفني جرقا فيديو المياتين يوروباية يوتيوب نكوني يوكاني مو چانالي كوني چانالي هادني آجو viidiyoo oolmayaatii yeroo baay'ee irratti isinii gallakkisaa akkasumallee kan nyaataatis yeroo takka takka gallakkisullee viidiyoo oolmayaa yeroo baay'een isinii gadhiisa akkamitti akka oollu akkamitti akka halkan keenyallee dabarsinu yeroo takka takka isiniif hin gallakkisa saniifuu viidiyoo oolmayaatii kunis viidiyoo oolmayaa kan guyyaa kamisaati viidiyoo jummataa kan kaleessa gallakkisa keessatti sila sandura gallakkifamuu qaba خلاص مو جمتا وانتهف فيديو كينيا كان أولميا كان جمتا اتبوها راجت جما فين قلقل يسيني قلق كسي خاناتو درا قلق فمو قبطوري akkasiin isin jaaga daawwattoota keenya kunoo akkuma argitan kamisa ganama ture ganama kaanee irribarraa eega kaanee boodagaa wanni godhamu hedduudha salaata salaannaa waan hedduu waan godhamu jira خانه تتي ديكاني salaata salaannee yaa rabbi akka nageeyanu bulchutetti nageeyanu olcheenne du'aa godhanne guyyaa keenya jalqabna akkasiin isinin jaaga daawwattoota keenya waan hunda waraabuun immoo hedduu takka ulfaata saniifuu amma faxaruma gizeen godhu yookaan immoo ciree yookaan immoo qursii jaaniinimi qursii yeroo godhurraa isinii jalqabe faxaraga akkuma beeytan wanni godhu jiru mulawwajii fadheetiin shaa'ii yeroo danfisullee isiniin waraabne alaa kulli halgaa waan cufa waraabuun ulfaata akkuma reefu jee saniifuu mulawwaa godheetiin killee gubbarra godhe akka faxiiraa godhe sanuma ciccireetiin xixiqqeessee ciccireetiin akkasitti faxara keenya nu dhiyeessee faxara nyaannee turreen isiniin jaaga daawwattoota keenya akkanatti dabarsinee turre guyyaa kamisaa alhamdulillahi rabbil aalamiin eega akkanatti goone booda faxara keenya dheefanne booda wanni goonu gaarraan tana guyyaa biiziti hojii hedduu takka waan hin qabuuf waan hin hojjedhu hedduun qaba saniifuu nu wajjiin tura nu wajjiin hanga dhumaa laalaan isiniin jaagaa daawwattoota keenya akkasumallee warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan chaanaala haadhaniyaa duraan haadha hireeti amma immoo haadhaniyaatti jijjiiree haadhaniyaa chaanaala haadhaniyaa kanaaf haarawaa yoo taatan subscribe godhaa maatii chaanaala kanaa taha chaanaalli kun chaanaala keessanii ittiin bohara motiveet isin godhuu danda'a viidiyoon oolmayaa akkamitti dubartiin takka mana isii keessa akkamitti ooltii akkamitti hojjattee mana keessa ooltii hojii mana keessa malee dabalata hojii biraallee yeroo hedduu gizeen gama hojii deemullee isinii waraabaa ture viidiyoo kiyya ka oolmayaa keessa kabiraa keessatti illee viidiyoo oolmayaa kanii waraabe keessa seentanii ilaaluu dandeessanii akkamitti dubartiin takka waa cufa ol dandeessistee oftii yookaan immoo akkamitti dandeessee waliin jireenya kana ifi dalagaa akkamitti ofuu dandeessi yaada jedhu nama takka motiveet godhuu danda'a yookaan immoo hamilee itti horuu danda'a so saniifuu waan gaariidha jedheetiin amanaa inshallah warroonni immoo viidiyoo kiyya kana laalu jirtan immoo laayikii tuqaa akkasumallee waan isin guddootan kan qabu subscribe godhuunis waan isin miidhu takka hin qabu waan isinirraa irrisuu hin qabu so that like godhaa subscribe godhaa warroonni immoo isinitti tole immoo komentii gaarii jalannuu barreessaa komentiin keessan immoo nu jajjabeessa saniifuu komentii gaarii jalannuu barreessaan isinin jaaga daawwattoota keenya eegas booda gaa akkuma argitan laalu jirtan gaa viidiyoon deemuma jira eega faxara nyaanne booda gaa manatti hin dabaree mana hirriibaa mana kana duraan mana taa'an ture akkuma isin beektan viidiyoo tiyya warri laalaa turtan tana dura mana namni taa'u ture amma immoo mana hirriibaatti hin jijjiiree sababni isaa kanaatu irra saniifuu gaa daawwattoota keenya akkanatti mana kana jijjiirreetiti mana hirriibaa kana godhee isinii jaagaa kunoo akkuma argitan wanni biimbee siree irratti goonu malee hin rafnu biimbee yoo jiraattellee akka naman dararree bareedaadha tiitichilleen alaa kulli waan hundaafuu bareedaadha godhatanii buluudha isiniin jaagaa daawwattoota keenya
manni kana waliin laaqamee jira sireenis alaa kulli manni guutumatti laaqamee jira gaa keessa bulle beekamaadha akkasiin isin jaagata wattoota keenya viidiyoo mee warri chaanaala kana subscribe gootanii jirtanii almost nama 289 or no so 389 isin guutumattu warri subscribe gootanii jirtan viidiyoo akkamiyooniin hojjedhee isinitti tolaa viidiyoo akkamiyooniin isinii hojjedhee isinitti tolaa mee komentii jalatti naa barreessaa hanqina viidiyoon an hojjedhu qabu yoo jiraates sirreeffadheen isinii hojjedhee isinii gallakkisa waan ta'eef komentii irratti naa barreessaa isiniin jaa daawwattoota keenya eega akkasitti gaa tolchine booda kunoo siree teenyaas akka firraa bareechinee jira maashaallah tabaarakallah waanuma qabaniin firraa godhanii gaa shaa jaanii akkasitti jiraatanii daawwattoota keenya dirqama akka namaa ta'uu hin qabdu dirqama akka abalootiin tahaan hin taatu kun jireenya kiyya namni biraatis akkaanan jiraadhu jiraachuu hin danda'u garuu ammoo jireenya keessa jiru akkasiin isiniin jaagaa daawwattoota keenya alhamdulillah rabbil aalamiin rabbii fayyaa nuuf kennee fayyaa jahannuu kennee akkanatti bobbaanee akka dalagannee mana keessa dalagannee waanuma hundaa alaa kulli haal dalaynee jiraannu kan godhe rabbiif galanni haa gahuu daawwattoota keenya eegas booda gaa mana xiqqaasanitti dabre mana xiqqaasanis akkasittiin firraa tolchee kunoo manni hirriibaatis akkanatti fash jee jira qashtii fakkaatee jira daawwattoota keenya akkana firraa bareechinee jira makaddaa waniin gidaara irratti kana habbaa sadeen sana kana kaayeef ni hangama siin rafti ammas yeroo qabbanaati hedduutu akka qabbanaawaa saniifuu gidaara waan qabbanaa'uuf yoo miila siitiin akkasi gidaara maxxantee rafte or yookaan immoo duudaan akkasi maxxantee rafte jechuu sodaafiin makaddaa achiin kaayee waan biraatiif isinitti hin fakkaatiniin isiniin jaagaa daawwattoota keenya asiin xarafarraa yoon godheen kufti jechaafin achi dabarsee raffisa saniifuu tanaafin makaddaa sana achiin kaayagaa humaan jiru namu istaayila garagaraa qaba manni kunis akkana fakkaata kanaas firraa tolchina ammallee manni khasaaloonaati hafe sanis akkasi firraa tolchine egaa maashaallah guyyaa keenya dabarsinaan isiniin jaa by the way wanni cuftinoo akka viidiyoo irratti ilaaltan kanaa miti yeroo cufa namni akkuma arkitan kan akkuma viidiyoo irratti arkitan kanatti perfect ta'ee hin jiraatu abbummaan fadheehu perfect miti ka perfect haaliqa qofa saniifuu yeroo takkaas namni gizee nama dabbaru jira gizee nama dabbare sanis wanni cuftinuu akkuma normaal walitti akkasiin isiniin jaagaa daawwattoota keenya kunoo dalagaan itti fufu jirti gaa viidiyoonis deemuma jira animmoo gubbaa'een haasoo jira galgala viidiyoo jalatti isinii waraabuu hin danda'u voice overii godhuu hin danda'u halkan jechuudha sa'uma booda kanaan isinii godha yeroo baay'ee sanii fi qooqni niyaa seena yeroo hedduu yoo qooqni niyaatillee isin jeeqa dhiifamaan isiniin jaa akkasii kunoo akkuma argitan ammas kara nyaataa dabareetiin jira akkuma isin jereef akkuma argitanii jirtan raafuu irra kaayadheetiin ture raafuu boodallee dinnichaan irra kaayyadhee bismillah jidduutti mana harugizee seentes mana qofa concentration kee mana qofan ta'u jidduutti kuttee waan biraa goote as deebita ammas manatti deebita ammas kuttee faadha meeshaa dhiixeetti as deebita alaa kulli haal waan takka irratti dhaabbattee waanuma takka qofa hin gootuun namni mana keessa dalagu ni beeka akkasiin isin jaagaa jidduutti dinnichaa solleessee cicciradheetiin irraa kaayadhee akkanan tursiisne jedhee akkuma beektan gaa raafuu dinnichaatiin godhu deema yeroo baay'ee kara bahaa kana kara ispeeshaalii kara dirree dhawaa kana maaliif dinnichaa waan gootan keessa heddummeessitanii yaanni jedhu takka numaan arkee sooshaal miidiyaa irratti anin beeku anilleen akkuma isin dhibetti na dhibee maaliif jennaan osoo itti hin yaanne dinnichaa kana waan hedduu keessa goggoona amma raafuu jira raafuu kophaa isii godhuun ni danda'ama walaakin dinnichaatti godhe
eegaan itti godhe tizzina je maaliifin itti godhe yaa namatti ni mi'aawa waan jiru bareedaadha amma kana qofatti hin hafne distii biraataniin godhu jira isa sanis dinicha godheetiin godhe jechuun akka kaarootii fi maal jettaniin halluuna fi dinicha jechuun wal keessa akka hallichaa godheetiin godhe sanis dinicha qaba. Wanni inni dubbii tana kaaseef daawwattoota keenya wanni inni kaaseef sooshaal miidiyaa irratti arkee warri karaa bahaa kana jirtan dinicha kana heddumme namni warri karaa bahaa kana jiru dinicha heddumeessa yaada jiru takka arkeetiin kana kaasee isiniin jechuu barbaadeeti. Amma kunoo akkuma argitan gaa biddeenatti hin dabare biddeenaan buusu jira ammaan tanaas biddeenatti hin dabare meeshaan hin dhiqamne eegas boodaan dhiqa gaaganaadha garuu ammoo inni takhiyya waliin naqee raafuutiyya waliin naqeetiin jira isiniin jaagaa daawwattoota keenya absiitii qoshaa tanaa yoomitti naqattee yoo kanaan jettan ta'e ganama gideeniin mulawwaa godhu jira hogguu saniin osooniin mulawwaa qoshaa isaa jiifachuu jiruutiin absiitii ibiddarra kaayyadde soo shaayitti aansee isumaan irra kaayadhee itti naqadde qoshatti jechuu barbaadeeti amma immoo kana naa baatee jirti akkanattiin godhee jira kun immoo akkuma argitan suufiidha suufii godha suufiin bilcheessu jira egaan bilcheesse boodaan gaa fuudhee daakee akkasii godhaan isin hin jaagaa niyaan na dararte baay'ee niyaan hedduu na dararte na gabbaasi jetteeti eegaa waan amma isin garsiisa kana godhe booda daqiiqaa 25 almost sanbiran kutu yeroo xiqqishoo takka kanneefitiin gabbaasee bira taa'e ni sossodaatti ijoollee jiddilas akkasitti walii gannaqamtee hin taphattu ni sossodaatti waan ta'eef bira taa'uun qaba yeroo hedduu saniifiin fuudhee gabbaasee isiidhaasi. Eegas boodaan ol deebi'ee sa'aanis sa'a jaha wal jala gahu jira ol deebi'eetti meeshaa waliin kalalala godheetumaan dhiqee daddafee dhiqee distii takkitti haftees dinicha reefu irra kaayadhee san bakka lamattiin adda qoodadde waan ta'eef distii takkittis takkuma waliin nannaqee kun walaal akkuma argitan kana ta'ee suufii xiyyaas daakkadhee alawaataas irraa gammassahee alhamdulillah dalagaan dhalaa ganama hafte dalagaa dhalaa qofaa miti dalagaan ganama haftee fuuni ilmooma hafee ja'anii oromooni makmaakaniiti saniifuu kun akkanattiin firraa fixe sa'a jaha duratti firraa fixee jira kunoo biddeen akkattiin ciccireetiin silaa mareetiin muree babbareechee keessa kaa'uu qaba suufii keessaa walaakin kunoo akkanumattiin cicciree irra kakaa'ee kun immoo dinnichaadha dinnichaa kaarootii fi halluuna waaw hedduu takka mi'aawa inshaallah guyyaa biraa immoo godheetiin isin garsiisa amma jarjara sa'aa waa wal jala geesseef wallahi waraabuu irraanfadheehu isinii waraabuun irraanfadhee kunoo kunis akkasitti raafuu teenyaas tana fakkaatti ture guyyaan keenya kana fakkaata daawwattoota keenya oolmeeni keenya kana hanga sa'a jaha laaqana keenya nyaanneetiti eegas booda yoo rafeenes rafna yoo feenes waa dubbisna yoo feenes teenyee haasoyna yoo feenes ni hojii taphanna tana afran keessaa hin baatu alaa kulli haal alhamdulillah guyyaan kunis dabare inshaallah viidiyoo biraatiin yoo rabbi nu laaffisee guyyaa biraatii walitti deebinaan isiniin ja'a hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti gaa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.